Akkamuutan kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kan fagoof dhiyoo teessanii hordofaa jirtan mara keessanuu kun kan daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan qeeroo ganamaa raadiyoodhaaf TVdha. Oduu isiniif qabannee dhiyaanneet jira. Oduun teenya har'aan tanaa kan itti xiyyeeffatu haasawaa gabaabaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa har'aan tanaa magaalaa Awwadaay keessatti taa'isee irratti kan xiyyeeffatuuf akkasumatti illee boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaatii fi Biqilaa Ararsaa garee wallabbii isaan lamaan jidduutti murtoo yaada dabarseeratti kan xiyyeeffatedha. Kanaaf kabajamoof jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoof TV bal'ina oduu keenyatti osoo isin dabarsineen dura immoo hangafootaan isin dhageessisa. Jilli mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaatiin durfamuu magaalaa Awwadaay guyyaa har'aan tanaa erga gaaniin ijaarsa giddu gala gabaa jimaa Awwadaay ijaaramuu isaatiif eegalchisuudhaaf haasawaa gabaabaa achirratti taasiseen namoota faallaa keenyaatii fi humna waraanaa nutti bobbaasaa ture to'achuudhaan mana hidhaa qillintoo galchinee jirra. Akkasumatti illee namoota du'an rabbiitu fudhate jechuudhaan haasawaa inni taasisee jiru kanarratti ijoo miidiyaa marsaa hawaasaa ta'uudhaan oliif gad deemamaati jira. Wal himannaa hooggantoota ABO'dhaa irratti boordiin filannoo yaada furmaataa dhiyeessuun isaa guyyaa har'aan tanaa dhagahame. Sababaan isaatis xalayaan obbo Ararsoo Biqilaa faan galfatan koree hojii raawwachiiftuu dhaabichaa obbo Daawit Ibsaa irratti murtoo ugguraa dabarsee kan jiru akka ta'e boordiin ifa godheeti ture. Rakkoo nageenyaa Beenishaangul Gumuz tibbanaa wal qabateen mootummaa namoota shiftoota jaamee 30 ajjeesuu koomishiniin poolisii naannichaa himeeti jira. Shiftoonni 30 mootummaan ajjeese kun namoonni 4 akka miliqee jirus dhagahameeti jira. Namoonni shiftummaa kana keessatti hirmachaa turan lammii Tigraay wayita ta'an kan hoogganaa jiru deeggarsaa fi leenjii biyya Masriirraa argachaa akka jiran itti gaafatamaan koominikeeshinii Beenishaangul obbo Ahmad guyyaa har'aan tanaa miidiyaadhaan ibsalaatiiti jira. Oduu maddeen alaatiin filannoo USA kan baranaa kan barkum lamaa fi 20 filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa bara kanaa murtoo argachuudhaaf bulchiinsawwan murtoo sootaan keessatti muraasatti qabxii argamu adda baasee jechuudhaan Doonaald Tiraamp fi Joo Baayden filannoon isaanii eenyu akka mootuu hanga ammaan tanaa gaafii uumaati jira. Mootiin Morokkoodhaa doolaara miliyoona 90 Paarisitti mana bitachuun isaa guyyaa har'aan tanaa dhagahame. Mootiin Morokkoo doolaara miliyoona 90 baasanii magaalaa guddoo Faransi Paaris keessatti kan mana bitate mana inni bitate kana warra maatii mootii Saudi Arabiyaatu akka dhuunfachaa turantu dhagahame jira. Maallaqni yeroo ammaan tanaa inni itti baasee bite wayita ammaa biyyattiin rakkoo hamaaf saaxilamte dhibbeentaa jaan gabbuute sababa kooroonaa vaayirasiitiin dinagdeen isii gabbu'aa jiraachuun dhagahame jira. Wayita gargaarsa biyyatti barbaadutti mootiin dhuunfaasaatti mana jireenyaa bitachuun isaa komii haasaati jiraachuun dubbatamaati jira. Tole kabajamoof jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoof TV fagoof dhiyoo biyya keessaa biyya alaa jiraattan mara keessanuu kun hangafoota oduu keenya guyyaa har'aan tanaati. Bal'ina oduutiin isin dabarsa oduu har'aa waliinis an obsaari du'anii bal'ina oduu teenyaatti isin dabarsa bal'ina oduu teenyaatti wajjin turtii gaarii. Jilli mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaatiin durfamuu magaalaa Awwadaay guyyaa har'aan tanaa geeti jira. Ijaarsa giddu gala gabaa jimaa Awwadaayf ijaaramuudhaaf eegalchiisuu isaaniitiif sababaan achi irratti imaluu isaanii kan beekame. Wayituma kana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa jijjiirama dhufe lafa qabsiisuudhaaf jireenya hawaasaa jijjiiruudhaaf karoorsee xiyyeeffannaan hojjechaa jirra jechuun dubbateeti jira. Wayita haasoo kana godhan keessatti gaafiif afaan isaan keessaa baatee jechoota ijoo miidiyaa marsaa hawaasaa ta'ee dubbatamaa jiru haasawaa gabaabaa inni taasise keessa namoota mana hidhaa keessatti sababa Oromoo fi Oromummaaf Oromiyaaf jecha hidhamanii mana hidhaa keessa jiran kana itti yaadachuu isaati. Jechoota inni dubbatame marsaa miidiyaa hawaasaa irratti ijoo dubbii har'aan tanaa jechuudhaan wal jalaa qabaa hawaasni marsaa miidiyaa hawaasaa irratti wal jalaa dabarsaa jiru kun namoota faallaa keenya deemanii fi humna addaa nutti bobbaasanii waraana nutti bobbaasanii nu faalleessaa turan injifachuudhaan isaan mana hidhaatti galchine namoota adda addaa kan wareegamanii dabran ammoo namoota san rabbiitu fudhate jechuudhaan haasawaa isaa keessatti dubbateetu ture. Dhaadannoon isaa kun keessattuu bara baranaa erga artistii Haacaaluu Hundeessaa lubbuu isaa harka diinaatiin dhabeen asitti adda durummaadhaan fincilli diddaa xumura gabrummaadhaan Harargee keessatti adda durummaadhaan gaggeeffamaatee jire.
sagantaa adda durummaan gaggeeffamaa ture keessatti magaalaa Awwadaa keessatti namoota lubbuu baay'ee dhaban ta'uudhaanis ni beekama. Hidhamtoonni baay'eenis dargaggoonni hedduun irraa hidhamee jiraachuu fi nutis gabaasuun keenyas ni yaadama. Guyyaa irraantanaa obbo Shimallis Abdiisaa lafa sabboontotaatii fi lafa qabsaa'otaa dhaqee faaruudhaan qarxam godhus garuu ammoo dhaadannoon isaa uummata Oromoo kan mana hidhaa keessa jiran daran akka itti dhaadatu ta'eeti jira. Giddugala gabaa Jimaa Awwadaa kun baasii birrii miliyoona 400 fi miliyoona 30 oliin kan ijaaramu ta'us pirezidaantiin Shimallis Abdiisaa dubbateeti jira. Harargee Bahaa keessatti guyyaa irraa qofa piroojeektiin ijaarsa garaagaraa birrii biliyoona 2.1tti jalqabamee jiraachuun isaa dubbateeti jira. Uummanni Harargee fakkeenya goototaa kan jaan pirezidaantiin Shimallis jijjiirama biyyattii amma jiru irratti uummanni Harargee gootummaadhaan aarsaa hedduu kafalee jira jechuun dubbateetu ture. Mallattoon gootaa inni dhumaa fi jalqabaa jaalala kan jaan pirezidaantiin Shimallis karaa injifannoo Oromoo moosisuun karaa jaalalaati jechuun dubbateeti jira. Badhaadhina maatii milkeessuudhaaf ciminaan hojjechuun bu'aa argame qusachuu kan qusatame investi gochuudhaan teknooloojiin fayyadamuudhaan waan maallaqaa fiduu danda'u irratti hirmaachuun hojjechuu fi saffisuufis qulqullinaan akkasumas baay'inaan hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan dubbateeti jira. Obbo Shimallis Abdiisaa soota gaggaarii dubbatus guyyaa irraantanaa ammoo dhaadannoon inni namoota mana hidhaa keessa jiran garee paartiilee siyaasaa kanneen ABO, KFO fi PABO akkasumas Qeerroo fi Qarree Harargeerraa hanga Jimmaa, Arsii, Wallagga akkasumas Baalee, Iluu Abbaa Booraa fi Booranaatti Gujii irrattis dabalatee ilmaan Walloo dila dhumaa jiran kanarratti dhaadannoo isaa akka ta'e guyyaa irraantanaa lammiileen Oromoon hedduun aarii qaban ibsachaati jiran. Garii marsaa miidiyaa hawaasaa irratti jechoota inni dubbate kana keessatti namoota nufaallaa deemanii fi namoota yaad tokko malee yaadu biraa yaada hin dandeenye namoota humna hin qabne onnummaas hin qabne yoo lolanis loluun beekne nama lolchisuuf ammoo karoora baasan qofa kan to'achuudhaan mana hidhaatti galchine jee ittiin dhaadate akka fakkeenyaatti namoonni haasaa jiran obbo Jawaar Mohaammed Faadaa jechuudhaan akkasumatti illee Baqqalaa Garbaatii fi dargaggoo Shamsuddin Faaxaa jechuudhaan marsaa miidiyaa hawaasaa irratti Qeerroo fi Qarree wal jalaa qabaa darbaatii jirti. Walhimannaa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo irratti boordiin filannoo yaada furmaataa dhiyeessee jira. Xalayaa obbo Araarsoo Biqilaa faan gaafatan koree hojii raawwachiiftuu dhaabichaa obbo Daawit Ibsaa irratti murtee ugguraa dabarseerraa kan jiru akka ta'u boordichi ifa godheeti ture. Gama kaaniin ammoo xalayaan obbo Daawit Ibsaa faan galfatan ammoo miseensonni gumii shanee kan ta'an Araarsoo Biqilaa, Toleeraa Adabaa, Atomsaa Kumaa fi miseensota gumii sabaa koora giddu galeessaa kan ta'an Qajeelaa Mardasaa fi Arbichuu Diimaa hanga yaa'ii itti aanutti ugguramuu isaanii akka mirkaneessan kan gaafatu ta'u tureeti jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa walgahii guyyaa Khamisaa taa'een gareen obbo Araarsoo nama tokko akkasumas gareen obbo Daawit Ibsaa nama tokko filatanii akka dhiyeessan murteesseeti jira. Boordichi ammoo ogeessa bakka bu'oota qaamota lamaanii kana walitti qabamuun ogaggeessuu tokko akka filatan murtoos kan dabarsu ta'us beeksiseeti jira. Koloneel Gammachuu ayyaana faarratti himatni akka hundaa'u manni murtii ajaje. Manni murtii aanaa magaalaa Sulultaa qondaaltota ABO kan ta'an Koloneel Gammachuu ayyaana Mikaa'el Booranaa fi Lammii Bayyanaa dabalatee namoota 14 irratti himatni akka banamuuf jiraatu ajaja kenne. Galmee Koloneel Gammachuu ayyaana waamamuu kana keessatti obbo Mikaa'el Booranaa, Lammii Beenyaa, Obsaa Abdiisaa, Daawit Abdataatii fi Abdul Faaqir Umar Kanniisaa Ayyaansaa fi Sheek Muusaa Yuusuf Birraatii fi Dhaabaa Wayyumaatu argama keessatti. Abukaattoowwan shakkamtoota obbo Tuuluu Baay'isaa akka dubbachaa jiranitti wixata darbee oolee poolisoonni namoota honneen ajjechaa hoogganoota waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Buraayyuu duratti Komishinarri Salamoon Taaddasaa wal qabatee waan shakkeef galmee haaree qorachuusaa fi himataa hundeessuuf guyyoota 15 akka kennaniif gaafateeti ture jechuun dubbate. Abukaattoowwan shakkamtoota garuu poolisni waan akkan afana hin qoranne yoo qorate ta'es galmeesaa akka dhiyeessu waan gaafataniif galmeen qorannoo poolisii kun irratti akka dhiyaatuuf beellamamee ture jechuudhaan obbo Toluun dubbachaati ture. Kana malees dhimma kun dhimma mana murtiitti aanaattillee kan ilaalamu osoo hin taane dhimma manneen murtii federaalaatti kan ilaalamu
ilaalamuu ta'uu isaa kaa'ee akka ture abukaattoon shakkamtoota obbo Tuluu Baay'isaa dubbachaati ture. Dhimma federaalaa manni murtii aanaa naannolee hallaalu aangoo hin qabu kanaaf manni murtii galmee kana cufuu qaba jechuudhaan waan kana ta'eef isaan qorattoonni ajaja kennuudhaaf ture har'atti kan baallamame jechuun dubbate. Har'a yeroo dhaddachatti seenu waan haariyaatu nu mudate abbaan seeraa galmicha qabatanii turan jijjiiramanii jiran jechuudhaan abbaan seeraas galmee kun qorannoo beellamameen qorannoo isaa ajaja kennee jira homaa isin hin dhaga'u jechuudhaan nutti dubbate jechuun ibseeti ture. Abbaan seeraa galmeen qorannoo poolisii mana murtichaa fi abbaan alangaa dhaqqabu isaa himuun himatni akka hundaa'u ajaja kennu isaaniitis obbo Tuluu Baay'isaa dubbateeti ture. Haaluma kanaan guyyaa beellama darbee 25 ulbana barkum 2013 irraa eegalee lakkaa'uudhaan abbaan alangaa himata akka hundeessuuf guyyootni 15 kennamuu isaatillee dubbateeti jira. Guyyaan 15 kana keessatti abbaan alangaa yoo himata hin banne ta'e shakkamtoonni akka gadhiifaman manni murtii ajaju isaatis himaniiti jiran. Haa ta'u malee abukaattoowwan dhaddacha irratti dhiyaatan galmeen kan beellamameef kanaaf miti falmii kaa ture manni murtichaa dhimma kanarratti aangoo hin qabu kan jootu ture. Manni murtichaa aangoo qaba yoo jee aangoo qaba kan jee ajaja yoo kennu dhimma aangoo hin qabne irratti ajaja kennuun hin danda'u jechuudhaan gaafii kaasuu isaaniitis himaniiti jiran. Kana malee shakkamtoonni kun dhimma ajjechaa koomishiinarii Salamoon Taaddasaa irratti wanti gaafataman akka hin jirre obbo Tuluun himaniiti jiran. Gama biraatiin dhimma fayyaa fi barnoota irratti walqabatee shakkamtoonni iyyataawwan garaagaraa dhiyeeffachaa turanis manni murtichaa guyyaa har'aa ajaja osoo irratti hin kenneen hafuusaa himaniiti jiran. Obbo Tuluu Baay'isaa abukaattoowwan hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kan mana murtii aanaa sulultaa keessatti hidhaa jiran kanarratti dhiyaachuu isaa mirkaneessan. Beenishaangul Gumuz Matakkaatti hidhattoonni lubbuu namoota dabarsan 30 ajjeefamuu isaanii poolisiin ibseeti jira. Rakkoo nageenya Beenishaangul Gumuzitti bana walqabatee mootummaan namoota shiftoota J30 ajjeesuu koomishiniin poolisii naannichaa BBC'tti himeeti jira. Namoota shiftoota jaaman tarkaanfii irratti fudhatame kunis namoota nagaa 14 ajjeesanii kan turan jechuudhaan dubbatamee jira. Namichi godina Matakkaa aanaa Daanguraatti shiftoonni asiin duraan namoota nagaa ajjeesan irratti tarkaanfii fudhatan irratti jedhe koomishinii poolisii naannichaa Abdulaziz Muhammad dubbateeti jira. Haleellaan kunis ergaa ji'a fulbanaa siyaasa daffaaf kan raawwatame jechuudhaan ergaa dubbateen booda shiftoonni 30 tarkaanfii irratti fudhatameen kunis kan du'an yeroo ta'u 3 ammoo harkaa kennanii jiran jechuudhaan koomishinarri kun dubbateeti jira. Jareen ajjeefaman kan jaaman kunneen konkolaataa uummataa fi deemaa ture irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii koomishinarri kun himeeti jira. Namoota nagaa ajjeefaman 14 keessaa tokko lammii Chaayinaa ta'uu isaatis dubbatamaati jira. Hawaasni rakkoo akkanaa irra deebi'ee akka hin mudanneef humnoota nageenyaa waliin ta'uudhaan hojjechaa jiraachuu isaaniitis dubbataniiti jiran. Gareen shiftaa kunis nama Alxaaher Tigraay jaamuun kan durfamuu fi masirraa leenjii akka fudhatu koomishinarri Abdulaziz Muhammad BBC'tti himeeti jira. Namni Alxaaher Tigraay jaamu kun masirraa leenjii fudhataa innis ergama TPLF fi namoota leenjii fudhataniin tarkaanfiiwwan adda addaa raawwataniin lammiilee Itoophiyaatis jeeti jira. Torban dabre paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa qondaaltota naannichaa aangorraa jiran 40 ol aangoo isaanirraa kan kaase yeroo ta'u 15 ammoo hamma ammaan tanaatti maalna dhibdee yookiin wal dhabdee keessaa harka qabaachuu danda'atu jechuudhaan qorannoon irratti taasifamaati jira. Mootummaan biyyattii rakkoolee nageenya biyyattii iddoowwan garaagaraatti mudatuuf paartii naannoo Tigraay bulchuutti irra deddeebiidhaan quba kan qabu yeroo ta'u TPLF gama isaaniitiin rakkoo jaamuu kana keessaa harka akka hin qabne dubbachuudhaan mootummaan federaalaa rakkoolee nageenya biyyattii keessatti mudatan dhaabsisuudhaaf humna akka hin qabnes ibsaati turan.
Mootiin Morokkoodhaa doolaara miliyoona 90 Paarisitti mana bitate. Mootiin Morokkoo doolaara miliyoona 94 baasanii magaalaa guddoo Faransi Paarisitti bitachuu isaa kan dhagahame. Manni inni bitate kunis mana duraan warra mootii Saudi Arabiyaatiin dhuunfachaa turan ta'uunis dhagahameeti ture. Manichi dahoo gamoo dheeraa Paarisitti Eiffel Tower jedhamutti kan argamu yeroo ta'u, kutaa ciisichaa 12 iddoo daakaa bishaanii fi kutaa taphaa fi lafa magariisa qaba. Mootiin Muhammad Jaffaa Morokkoo qabeenya dhuunfaa isaa kan geeftii Biriteen Elbaat lammaffaa dachaa 10 kan caalu yeroo ta'u, mootiin kun mana kana bitee kanatti dinagdee Morokkoo sababa weerara vaayirasii koronaatiin harka jahan gad bu'eeti jira. Mootichi baatii hagayyaa keessa dinagdee biyyattii deeggaruudhaaf doolaara biliyoona 32 ni ramadne jechuudhaan dubbateeti ture. Hanga ammaan tanaatti wanni inni dubbatee ammallee osoo hin jiraatiin biyyoota ambaatti tarkaanfatee mana jireenyaa bitachuu isaatiif qeeqamaatii jira. Qabeenyi inni qabaatu jiru akka mootii biyya tokkootti kan qabeenya dhuunfaa isaa dinagdee ol kutee ta'uu jiraachuun isaa baankiin addunyaattis gabaaseeti jira. Gabaasni CGNNtu gabaase. Filannoo USA barkum lama fi diddami Trump immoo Biden filannoo as deemu kan deemaa jiru kana ammoo tilmaama joorrattiin yaanni nama cinqaati jira. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa bara kanaa murtoo argachuudhaaf bulchiinsawwan murteessoo ta'an muraasa keessatti qabxii argamuutu adda baase jechuun dubbatamaati jira. Bulchiinsiiwwan irra caalaan isaanii karaa adda addaatiin akka sagalee kennaniif yaadni kennamaafii jira. Kanaafuu filattoonni 188 akka Presidenti Donald Trump kannan 223 ta'an ammoo Bideniif akka sagalee kannan ramadnee jirra jechuun dubbatamaati jira. John Biden aangoo pirezidaantummaa argachuuf haala gahaa ta'een sossoo'uu danda'a. Yookaan Trumpitu ammas marsaa lammaffaaf mo'ata kan joosu dubbatamaati jira. Kunis kan murtaa'u dorgommii kanarratti kannitoota sagalee filannoo 270 argachuuf taasifamu kan wayita ammaa kanatti murtaa'ee jirus jaameeti jira. Sirna filannoo USA keessatti bu'aawwan sadarkaa bulchiinsaatu lakkaa'ama. Tokkoon bulchiinsaa baay'ina uummataa irratti hundaa'e qabu isaati. Maddeen Ameerikaa walaba lama Real Clear Political fi Zakok Political Reporter kan jaaman halkan filannootti akkamiin sagaleen akka hannamu ilaalchisuudhaan tarreewwan garee bulchiinsota maxxansuuratti fuulduratti tarkaanfataniiti jiran. Bulchiinsota baay'ee akka dakaa olitti taayisan toos app kan jaan kanneen garee tokko mo'amuu kan danda'u irratti qoodamanii jiranis ni jira jaameeti dubbatamaati jira. Bulchiinsawwan murteessoo sagalee filannoo argachuu gahaa ta'an bakka dorgommicha haala cimuu danda'u torban fudhatu irratti kan kennamu ta'eeti jira. Pirezidaantiin Trump bara 2016 hunda isaaniitu mo'atee ture. Erga bulchiinsonni hundinuu akka karaa tokko yookaan karaa gara biraatti filataniif itti himameen jecha sagalee isaanii akka waan tokkoon isaanii filatanitti yaaduun ramadneera kan jechuun taphicha sagalee filattoota 188 Trumpiif 223 ammoo Bideniif eegaleeti jira. Gama teeknikaatiin eeyyee waliigalteen sagalee elektirooniksii kolleejjiin 538 ta'utti jira. Kanaafuu kaadhimamtoonni lamaaniifuu bulchiinsota keessatti tokkotti sagalee 269 argachuu mo'achuu ni danda'u. Akkasumas kaadhimamaan kamiyyuu sagalee calmaa argachuu dhiisuus danda'a. Mo'ataa tokko murteessuudhaaf bakka bu'oonni mana marii USA pirezidaantii itti aanu sagalee kennuun seeneetarii USA ammoo pirezidaantii itti aanaaf sagalee kennuutu irra jiraata. Kunis ta'uu kan danda'u baay'ee gad aanaa seenaa Ameerikaa keessatti yeroo muraasa qofa osoo kun ta'uu baatee erga jaarraa 19ffaa as mudatee hin beeku jechuudhaan dubbatamaatee jira. Haalli adeemsa filannoo Ameerikaa bitaa kan namatti galu ta'uu danda'a akka isaaniif galu gochuudhaaf ammoo kuni isaatti argama maalii gaafii keessa namas ni galcha jechuudhaan hayyoonni tokko kanneen achi biyya isaanii keessa jiraatanis dubbachaati turan. Waa'ee filannoo Ameerikaa Biden fi Trump jidduutti wal dorgommiin isaanii waan nama mamsiisu yookaan nama shakkisiisu. Hanga ammaan tanaatti sagaleen isaa waliin dorgomaa jiran kan Biden ammoo caalmaadhaan deemaa jiraatus pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump caalmaa
ammaadan naannoo tokko keessatti argamaati jira. Isaan garee lamaan kana kan addaan baasu ammoo sagalee ummataa kan gartee filannoo kaartiidhaatiin addaan baafamu qofatachuudhaan dubbatamaati jira. Gojjichaan arkuudhaaf kan danda'e yeroo ta'u maarsareet irratti ammoo namoonni adda addaa waa'ee dorgomtoota lamaan kana wal bira qabanii dubbachaati jiran. Baadiyyaantu gaariidha ammoo kan Tiraampi gaariidha gareen deeggartoota lamaaniitu wal faallaa taatee kan deemaa jirtu ta'uunis beekameeti jira. Hanga ammaan dura biyya keessatti haala gaariidhaan hojjechaa turanis warri dimokiraatotaatis daran nutiitu haala gaariin hojjannaa jechuudhaan paartiin lamaan walitti gaarreenfannaan fuula isaanii jechaaf arrabsoo qofa taatee mul'achaati deemaati jirti. Maddii odoo kanaatis IFBtu gabaase. Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga dhumaa hanga oduu biraatiin wal agarruu kan nagee walitti dhaabbannu ta'a. Oduu irraa waliinis kan isin faana turaaf saaru du'anii hanga oduu biraatiin waliin dachaanuu nagaan nuuf turaa'u.